السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا وردفتوتا channel روزاتو بأرس جرجرتو وجزراتني بكجرتني تنجح رحمني ربي أكسما كبجاه جاللكي كانوني رامدي إيغرا ورابمي كلين سرام براريه سنة حققبو كان إسلام مارتي بكلين اسم جلاو بلين كيا ittiaan suudhaan viidiyoo darbe keessatti shuruuxa salaataa keessaa tokko hanga sadii waliin ilaallee turre. Har'a immoo inshaallah afuraffaarraa kaana warra waliinuu baree barsiisu rabbiin nu haa godhu. Akka carraammoo yoon dogongoree afwan isiniin jedha. Akkasuma immoo akka bakka dogongoree sana sirreeffadhu akkana sirreessitan kabajaaf jaallaan isin gaafadha. Amma gamanumaan gara barumsa keenyaatti deemna inshaallah. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشرط الرابع شرطين إني أفرفادا رفع الحدث حدث الراقة سودا وهو إنس الودوء المعروف ودوء أبي كمادا ومجيبه وانت صدر كمسيسو الحدث حدثا وشروطه أشرة شرطين سامو واقدني الإسلام إسلام تودا والأكل وأكلي قباتشودا والتمييز والدم بافتشودا والنية نية تودا واستصحاب حكمها فدتشودا حكمي ودعاء ميكا كودات فكان يفسد سدي وداتشو دندسا لما وداتشو دندسا تقو وداتشو دندسا حكمي ودعاء سنا فدتشودا تشودا بألا ينوي نية تشودي سودا قطاعها addaan kutuu hattaa tatimma xahaaratu hanga xahaaraan wal geessuutti. Wanqixaacu muujibin addaan cituudhaaf immoo wanti dirqama isii godhu wastinjaa'u istinjaa godhachuudha. Aw istijmaaru yookaan immoo istijmaara godhachuudha. Istijmaara jechuun immoo istinjaadhuma ta'ee kan dhakaadhaan godhatamuudha. Dhakaa ija sadiin godhatama. Yoo dhakaa ija sadiin arganne tokkoon roga sadii qabuun godhatama. Qablahu kun gara lameeniin iyyuu jechuutti fudhatama. Dogongoraa abbaa barreesseetiin itti fakkaata silaa. Anyways duraa fi duubaan qaama kee qulqulleeffachuu jechuudha. Istinjaa isa bishaaniin baafatan aw istijmaar yookaan immoo isa dhakaadhaan baafatan. Waxuhuriyatul maa'a waxuhuriyatu maa'in bishaan xahaara ta'uu yeroo jennu bishaan yaa'u yoo ta'e bishaan yaa'u kamiyyuu xahaaraa bishaan walitti qabamee taa'u xahaarummaan isaa mirkanaa'uu qaba jechuudha ta'uu waduutti hin seeniin. Wa'ibaahatuhu ammallee bishaanichi halaala kee ta'uu qaba. Halaala kee yeroo jedhu ofii keetii kan qopheeffatte ittiin waddaadha jette kan namni qopheeffatee lafa kaate kan jalaan fudhannee jechuudha. Wa'idaalatu maa yamna'u ofirraa kaasuudha waan dhorguu wusuuluhu ilal basharati qaama kee keessa bishaan akka hin galle waan dhorguu ofirraa kaasuudha. Fakkeenyaaf fudhannu qalamii qeensatti dibannu nuti warri shamarranii waduu dura qalamii sana ofirraa kaasuu qabna yookaan qalamii dibannu taane maaliif qeensa keenya bishaaniin tuqu waan ta'eef bishaan qeensa keenya akka tuquuf dursinee ofirraa kaasuu qabnaa jechuudha. ودخول الوقت وقتين التسعين على من حدث دائم لفرده نما عمما من في جاني ديموف وقتين ثلاثة التسعين قباتو يودات درها وأما فروضه فستة فردين سيمو وانت درك ما يسيقود مو يعني وانت واجبة مو wanti tun godhamin salaanni waduun namaa hin guunne immoo waa ja'an sun ghaslul wajhi fuula dhiqachuudha. Waminhu almadmadatu walistinshaaqu isiidhuma keessaayyii afaan lulluqqachuu fi funyaanitti bishaan ol fudhachuuni. Wahadduhu hangisaa immoo xuulan dheerinaan mimmanaabati shaarii irraasi qaccee mataa gaara qajeessa mataa isii gaara addarra mataa keessana tuqxee jechuudha. Iladdaqanii hanga daka areedaatti dheerinaan jechuudha. Wa'ardan bal'inaan immoo ilaa furuu'il udhunayni hanga lallaaftu gurra bakka horamtuu san hanga sanitti dhiqatamuu qabaa jechuudha. Kun hundi isaa iddoo tokkotti tokkittiidha.
وغسل اليدين إلى المرفقين harka lameen dhiqachuudha ciqilee lameen wajjinii ومسح جميع الراس cufa mataa keetii masaachuudha masaachuu yeroo jennu bishaan harka keetti naqattee harka kee lameeniin mataa keessan guutuusaa bishaan sana tuqsiisuu jechuudha bishaan harka keetti naqattee harka lameen waliin dha'atte waminhu al-udhnayni achi as deebitee immoo gurra kee lameen dhiqachuu وغسل الرجلين أمالlee miila lamaan dhiqachuudha ilal ka'bayni hanga ciqilee lameen koronyoo lameen wajjin miila lameen dhiqachuudha tartiibatti galchitee dhiqachuudha fakkeenyaaf utuu fuula hin dhiqatin harka dhiqachuu dhiisuu jechuudha yaani harka kee hanga ciqileetti dhiqachuu dhiisuu jechuudha wal mawaalatu wal duraa duuba oofuudha walirraa kutuu dhiistee jechuudha والدليل قوله تعالى رجان كان موجة ربي قلتيتي يا أيها الذين آمنوا يا إساوان أمنتني إذا قمتم يرود أبتا إلى الصلاة كرا صلاتاتي فاغسلوا وجوهكم لكدا وجوهكم فولا كيسا وأيديكم أما اللي هركا كيسا إلى المرفق hanga ciqileetti yaani ciqileelleetti dabalatee akka hadiisa keessatti jedhamutti ciqileelleetti dabalateeti wamashu biru'uusikum ammallee mataa keessanillee qaawwadhaa waarjulikum ammallee waarjulakum ilal ka'bayni ammallee miila keessanillee dhiqadhaa hanga koronyoo keessanitti waddaliilu tartiib ragaan immoo tartiibaan deemuu ترتيبسو الحديث حديث كيسا ابدأوا جلقبا بما بدأ الله به أكم ربين إدوم ربين إتين جلقبا را جلقبا ربين إسا جلقبا فولا ديكتشورا جلقبا فولا في أفاني في فنيان بكتا قد لك ما جتشورا أترى جلقبنا والدليل الموالة رجان والدراف دوبا أوفمو حديث صحيحته اللؤمتي كان بوقا اللؤمتي حديث صحيحته كان نما يرو وداتو بكتوكو غوغاري سي بكتوكو ديكاتو جتول عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي راكن نوف إمامه نجاح من ربي سراجراته أنه لما رأى رجلا يرى أرجو غرباء في قدميه قومي ساتي لؤمة كان بوقاته قدر درهمي هنگا فرنكا يعني boqaan farankaan jiramti kan akka yaani bakka koomee sanii muramtu yeroo argu jechuudha rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam معلش لما رأى قدر درام هنگا koronyooratti hanga farankaasan yeroo argu jechuudha لم يصيبها الماء كان بشان سان قبني امره ني اجاجي بالايدتي دي بيوداچو تي اجاجي رسول ربي صلى الله عليه وسلم مالي في بشاوان قبنيف وان بشان تون قبن ودا درجه لمي فمو جچو ni kun fakkeenyaaf nama sardamee waddaatu nama takkatu bishaan ofitti naqee deemuuf barumsa guddaadha inshallah rabbiin warra baratu nu godhu وموجبه لا وواجبه وانتدر كما يقول التسمية يعني بسم الله جتو التسمية مع ذكري بسم الله جتو لا ذكري بافتي دبت وجن نياكي سكيتي سونتاني بافتي بسم الله جتي يرودي ودو تقلت جتو دورا بسم الله جتي غاتيو ودو جل قبضة جتو مع ذكري دبتي كيسا كيتا كنيا سلاتاني يجو سونتاني بافتي دبتا جتو
آية. ونواقده 8. النواقد جتشون مو وانتي ودوانا مدلا بليسو وسديتي النس الخارج من السبيلين وان كامل من الرانا مرابو والخارج والخارج الفاحش أما اللي وان به فكتان النجس فكتان نجستي وان تنمر رابو من الجسد كامنا مرة فكينا في كانك كورممو قرون نكوني حديثة صحيحة مدين فرطة مجراني قرون مو جتشتكون أكاسي والخارج الفاحش والخارج الفاحش النجس من الجسد وان كامنا مرة وانك كورممو وان ملو جتشون وانا كسي اللي ودوني جابس جدا بريفهم نكوني ولكن مو قاعد يصحيح متي جدا وذوال الأكل أكلنا ما ديمو يعني مراتو توجد ومس المرأة بالشهوة أما اللي دبرتي تتقودا حالة في إننا متجرون ومس الفرج باليد أما اللي قاموا في تقودا هركان قبلا كان أو دبرا فلدران تاتأو ددبان اللي قاموا في تكون ودوانا مجلاج أبسا وأكل لحم الجزر أما اللي فون قالا ناتون ودوانا ماج أبسا وتغسيل الميت أما اللي دواريكون ودوانا ماج أبسا جدا قرو غير الصحي جدا ندون كن اللي يعني وان سدتان كان كيسا جاءتو صحيحة لما صحيحة مثل لمنسون تقو وتغسيل الميت دواريكو لما والخارج الفاحش فاحش النجس من الجسد سجدو كان وان قامنا مرتبه وسكمل الله كرممو كان فكادن جتشود جر كل من صحيحة متي وردوا عن الإسلام أما الإسلام مرة بيودا آذن الله من هذا ربي نجانو هاباسو كان إرى والله ربي نجانو هاباسو إسلام مرة بيوجتشون وانتن دنو بدي ورا إسلام مرة تلالتي إسلام مرة تقلقلقي إسلام مرة شهادتين الدنيا كان الرجل ربي نوها قدو الرافة ست دابنا إن شاء الله ربي ولدتنو ديبسي شرط شنفادان كولدت ديبنو تا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورديبودان يوندو غنغري أكا naaf dhaamtanu kabajaaf jaallaan isin gaafadha. Barakallahu fiikum. Nagaan naaf jiraadha.